wayyaan aadaa Oromoo badaa dhufee eessatti hafee Qaalluu biratti hafe. So amma isaan kan yaadatan Qaalluu biratti arguu isaanii yaadatu. Kanaaf Qaalluu biratti arguu waan yaadatanii fi wayyaa Qaalluuti jedhu. Garuu wayyaa aadaa uummataati. Wayyaan aadaa uummataa baay'ee badee ture, geeddaramee ture jechuudha. Kanaaf akkasitti yaadatu kaasaan. Wangeelli yeroo dhufu wangeela duukaa aadaaniin dhufa. Aadaan warri Awurooppaa dhufeera. Isatu fudhatamee yeroo sanbata guddaa waldaa deemamu wayyaa waanuma warri misiyoonii fidan uffatamee deemama. Kanaaf inni suni cubbuu isa keessaa ba'an jireenya dukkanaa isa Kiristoosii ala turan wajjin walitti qabsiifamee ilaalama. Kanaaf akkasitti yaadu isaan. Kanaaf mormii guddaan waldaa keessatti ta'e jechuudha. Kanaaf achi bira darbuudhaaf warra waldaa bira darbuudhaaf waldaa Mabiiftuu Boolee bira darbuudhaaf malli baay'ee malamee falamuutu irra ture. Isa booda carraan yeroo argamu aadaan maalidha? Wangeelli waa'ee aadaa maal jedha? Wangeelli nuyi beeknu kuni aadaa keenya jibbamuun jaallata. Waan keessaa fudhatu qabamu waan keessaa jibbu qaba. Isa jedhu barsiisni dheeraan laatamu turre ture. Baay'ee macaafni qayyabatame inni kun kan seenaan adda addaas ilaalame jechuudha. Barsiisaa ture dheengadda Elsiinatti kakaasaa turte caalaattuu isheetu yaadata. Isa booda maal goona barsiisa eega barsiisne booda wal falmiitu jira. Namoonni gaafatu macaafni akkas jedhamee barreeffameera malkiyaatti yaadatta. Baay'ee ilaameerra yeroo deddeemnu yaadatta baay'ee isaa. Namoonni baay'ee gaafatu turan. Hundumaaf immoo deebii laachuutu nurra ture jechuudha. Kanaaf barsiisni sun waan baay'ee hojjeteera. Jalqaba Biiftuu Boolee amansiisne aadaan keenya cubbuu miti. Nyaata nuyi nyaannu makan Oromoo wayyaa duwwaa badeetu ta'e nyaannis badeera. Mitiire nyaanni baay'een gaarii miti jedhamee yaadameera. Kanaaf nyaata sanas deebisanii kaasu. Uffannaa kanas deebisanii kaasu. Gitaan hojjechuu barbaada ture. Meeshaan aadaa kun mataansa ogummaadha mitiire beekumsadha. Beekumsi sun balaaleffamuun irra hin jiru. Beekumsa fayyadudha isa jedhamu. Samma Phaawulensi lakaasee waggaa 20 kan ta'u dura exhibition centerii isa gara giddugaleessa Finfinnee gara stadiumii isa jiru sana keessatti exhibitionii qopheessine jechuudha. Exhibitioniin kun waan nama dhibu mana Qaalluu deemnee waan achi jira meeshaan aadaa wanta ta'eefidha. Isa booda gaafanneen nuu kennaa wayyaa keessa baay'ee gammadanii attamitti isinii warra Pheenxee taatanii wayyaa Qaalluu fidaa jettu jenna wayyaa aadaa Oromoo agarsiisuu barbaanna. Aadaan Oromoo amma asitti argama kan jedhamu meeshaa wayyaa aadaa adda addaa gaafantaallee keessaa hojjenna wanta ta'eef uummanni Karrayyuu immoo aadaa isaa qabatee turseera wanta ta'eef achirraas finne exhibitionii nyaataa sin ture godina Oromiyaa hundumarraa yeroo jalqabaaf Finfinnee keessatti bifa sanaan aadaan Oromoo wayyaansaas nyaanni isaas meeshaan aadaas akka sanatti achitti dhiyaate jechuudha. Dabalee amma yeroo nyaati waldaa Biiftuu Boolee keessatti hojjetame tumaamaan hin jiraanne namiyyuu walii nyaatichaa beeku hin jiru. Maaliif namni suma ammayyaa kanatti duukaa fiigaa baay'ee garuu kan gargaaree kan sassaabsisee qodaa sassaabsisee nyaatichas waan hundumaatti itti gaafatamtuu dhimma ammaa turanii. Egaa ammaa immoo namni hundumtuun dhagaa mitiire. Isaan waan darbees waan ammaas beeku hunduma isaantu qopheesse wayyaa duwwaatu hin ta'in calleenis hin barbaachisu ture. Calleeffachuun baay'ee cubbuudha amma Kiristiini gaa waldaa keessa taa'uun dandeessate. Karrayyuun immoo calleedha kan inni uffatu. Ijoolleen Karrayyuu yeroo tokko callee ofirraa yaasanii maaliif yaastanii jedhamanii gaafannaan gooftaa fudhatanii jechuudha waldaa keessatti hin teessan jedhanii. Barumsa leensuun isarratti laatti keessaa wanta inni raanfanne maaf namni birriin jibboo jette callee maaliif jibbaa calleen maal godha ofiisaatiin birriin garuu namni akka walajjeessu godha horiidhaan nama bitee namni walajjeessaa horiidhaan dhaqee ejjaa horiidhaan dhugaa iddoo callee jibbitan birrii jibbaasa siin jette irratti mee namni birrii jibbitan jennaan eenyutu ol qabare garuu birrii sanaan wanti baay'een hojjetamuusaa barumsa seellaatti irratti inni raanfadhu deebisanii immoo sochiinis dhowwaadha.
sochii ammaas akkas jedhan malee hin ayyamamu waldaa keessatti mitiidha. Akka bira ol utaaluu iyyuu hin danda'amu. Sochii qulqullaa'aa. Inni kun baay'ee qulqullaa'aadha. Garuu akka aadaa warra sochii kanaa irratti moo warra maaraa irratti moo suma naxalaa akkas godhaniitiin sirbanidha. Suma akkas godhu isaanii. Sochii waldaa jedhama ture inni. Akkas kan waldaadha. Kan waldaadha. Garuu kan sirbaadha. Kan biyya lafaati dha. Amma isa kana argee kana isa shabbee akkas jedhan kan cubbuu ture. Biiftuu booleen garuu baay'ee irratti hojjette. Egaa isin hin beektan egaa ijoolleen kaayyoo maalitti beektu suma dhuftanii akka jedhan duruma jira seetu. Amma dhufee akka of taanee ma jiraachuu bakka waaqayyootu nuu kenne miti afaan kanas. Takka tureedhuma yoo afaanichi sirrii miti jedhameeras miti waldaa keessatti nama gara biyya Dambidolloo fa'aatti amma mulu wangeeliin afaan Oromootiin dubbatamu keessatti sirriidhamni. Faarfannaa iyyuu ilma itti caccabsu turanii reefuudha. Kana hundumaa keessatti afaan Oromoo. Afaan Oromootiin miti ijoollee baay'een argine leensu yeroo bagartuu keenya dhufan qartuu kadhannaa afaan Oromootiin beekee kadhadhu warra jedhan. Amma afaan Oromootiin kadhachuu fi amma afaan Oromootiin illee sagalee waaqayyoon itti mudadhaban qabu naan galuu isaanii garuu achumatti dhalatanii guddatanii kana faadhagaa kan biiftuun boolee gatii baastee cabsite yeroo egzibiishinii sana immoo faarfattoota gurguddaa jedhamanii biyya kanatti beekamanii fuunee dhannee footoo kaasnee wayyaa aadaa uffatanii ka'anii ganama isaa bilbilanii akka poostariitti nu baasne jedhan wayyaa numa nu diiganidha bara sanaa. Paawuleen faana jira paawuleen namoota daafitee namoota hin beekamne faana. Arsii irraa fidee Booranaa. Paawuleen baay'ee nu gargaaree namoota gargaaree fide malee egzibiishinii sana irratti eenyuma namni tokko maqaa keenya akka hin baafne sabooddee biiftuun boodee qaalluu jedhamtee maqaan seeyyuu himamee dubbatamaa ture. Biyya keessaa baanitti nu deebiftee qaalluu. Biiftuun boolee aadaa fi amantii seenuu irratti baay'ee barsiifte. Itti fufee immoo ilaameedha iddoo adda addaa kutaawwan biyyaa keessa deemee kan barsiisaa ture achumaan. Ilaameenis egaa biiftuu boolee keessaa madde waan ta'eef namoonni beekumsa hubannaa kanaa hin qaban waldooliin baay'een amma dhiyoodha. Egaa biiftuun boolee